Bijigaan mana barumsaattan si beeka natti fakkaata jedhe sagalee isaa harkisaa. Jiituunis harkaa buttee ani barattuu yuunivarsiitii Adaamaa waggaa arfaffaa seera barachaan jira jette. Waan machaa'eef sirriitti yaaduu hin dandeenye garuu sammuu dadhabaadhaan anis silaa yoona baachii keen ture maal godhu garuu kan du'e hin galuu jedhanii mammaaku abbootiin duruu. Haadha koo garuu nan jaalladha. Ni caarte moo? Bara eegaltee barattaa hin aarin. Kanneen barreen gaddaa eebbifamanii hojii barbaachaa akka jiran hin beektuu? Akka har'aan ta'in malee dur yeroo seerri yuunivarsiitii Finfinnee qofaatti kennamu maal akka jedhamaa ture beektaa? Hin beeku. Dipaartimentii kan biraa seenanii 4 cufanii eebbifamuurra faakaaltii seeraa yookaan loo faakaaltii seenanii caaramuu wayya jedhama ture. Amma garuu laga marqaa jennaan hundumtuu boojjitee guure yaa'e ta'e. Barachuu osoo hin beekamin eebbifamuun dhaga'ama. Mana barumsaa kamitti gaaffiin jedhu hin ka'u. Eelleellibii qabaadha. Nama gaddisiisa. Eebbifamaniis hojiin hin jiru. Nutis kanaaf maaltu nu dhiphise jennee bashannanaa jirra. Piliis feel free haa bashannannu jettee kan dhugaa jirtu fuutee unatte. Hundumaa irraanfatee bareedduu kana waliin bashannanuu fedhe maqaasaa isheetti hime. Darabee ishee rifatte jiituun waggaa 4 fuuldura beekti. Nama waggaa 15 dabalee dhufe isheetti fakkaate. Jiituun Bijigaa yaadatte. Yeroon isaa yeroo dorgommii mana barumsaa gidduutti godhamaa turedha. Manneen barumsaa aanaa fi magaalaa Adaamaa keessatti argaman irratti barattoota kutaa 10 gidduutti dorgommiitu taasifamaa ture. Jiituun barattuu mana barumsaa aanaaf yaadoggaa taatu, isheenis barattuu cimtuu waan taateef bakka dorgommii sana deemte. Bijigaan mana barumsaa mootummaa Hawaas Malkaasaa jedhamu bakka bu'ee dhufe. Barattoonnis ta'e barsiisonni, qopheessitooti dorgomichaa dabalatee barattoota mana barumsaa dhuunfaarraa dhufantu mo'ata jedhanii yaadu jechuun ani danda'ama. Dorgommiin mana barumsaa 4 gidduutti jalqabe. Dorgomtoota keessaa huqqina qaamaatiin, haala uffataatiin, qobee miillatti kaawwateen Bijigaan nama gaddisiisa ture. Kan hidhii hin xuunneef hin jiru. Jiituun warra gaafa sana Bijigaaf garaan boora'e keessaa ishee tokkodha. Gonkumaa ni mo'aa mitii gaaffii tokko ni deebisa jedhamee hin yaadamne. Haala nama ajaa'ibuun gaaffii dhiyaateef hunda deebisuu irra darbee kanneen warri kan biraa dhaban osoo carraa namaaf hin kennin deebisee xumure. Baay'ee collee ta'uusaa agarsiise. Dorgomtoonni waraqaa yaadannoo itti qabatan babbareedaa fi qalama babbareedaa qabatanii dhufan. Bijigaan garuu waraqaa yaadannoo mitii qalamallee of harkaan qabu ture. Jibbee osoo hin taane dhabee akka ta'e Bijigaa ilaalanii hubachuu ni danda'ama. Manni barumsaa dorgommiif ergeellee bituu fi qaba ture. Jiituun gara manaatti galtee haala Bijigaa warra isheetti himte. Bara sana qormaata biyyoolessaa qofti waan hafee tureef piriippii yoo galte Bijigaa manatti afeeruu akka dandeessu amalli isaa ilaalamee mana isaanii taa'ee barachuu akka danda'u maatiin ishee waadaa seenanii fi turanii. Harmeen Jiituu
Mucaan isaanii osoo barumsa fiixaan hin baasin jaalala keessa waan seente isaanitti fakkaattee dhiphatanii turanii hedduus gorsanii. Kanaaf harka lafa jalaan jiituu irrattis ta'e bijigaa irratti hordoffii dhoksaan taasisaa turanii. Bijigaan ilma haadha hiyyeessaa ta'u malee rakkoo biraa akka hin qabne qulqulleessanii. Yoo qophaa'ina yookaan piriippii mana isaanii taa'ee barate jiituu kan jabeessuu fi jiituunis isa waliin waan biraa keessa seenti jedhanii gonkumaa kan hin yaadne yookaan hin shakkine ta'uu mirkaneeffatanii. Bara itti aanutti jiituu waliin barachuu akka danda'u waadaa seenaniifi ture. Jiituun qabxii gaarii fiddee mana barumsaa qophaa'inaa hawaas seente. Bijigaa barbaadde kanneen mana barumsaa isaarraa dhufan barbaaddee barbaachiste hin jiru. Qabxii guutuu cufee xumuruu isaa itti himaniiru. Eessa dhaqe ree? Baatii 3 guutuu bakka inni bu'e baruu hin dandeenye. Booda sababa rakkina haadha isaa gargaaruuf barumsa qophaa'inaa seenuu dhiisee dirree leenjii barsiisotaa akka seene dhageesse. Mattuu deemuu isaa ammoo kan dhageesse baatii 2 booddeedha. Homaa gochuu hin dandeenye. Haati jiituu illee baay'ee gaddanii. Abbaan jiituu guddaa kan mufatan barsiisota isaa irratti, hawaasa mana barumsaa sana irratti, uummata naannoo bijigaa sana irratti. Mucaa kana fakkaatu gorsuu kan qaban isaan ture. Qarshii 20 galii argatan yookaan mindaa isaaniirraa yoo kutan bijigaa barsiisuu haadha isaa gargaaruu kan danda'an ta'uu mucaan kun abdii biyyaa ta'e osoo jiruu kunuunsuu osoo qabanii callisanii gadi lakkisuu fi murtii akkasii akka inni fudhatu gochuun aadaa fokkisaa alagaarraa dhaalleedha jedhanii dubbachaa turanii. Egeree Oromiyaa tokko karaatti hambisuudha jedhanii hundatti himu ture. Jiituun har'allee ni yaadatti. Kana hundaa garuu bijigaatti himuu hin barbaanne. Achuma teessee yaada kana buuste yoo baaste illee bijigaan akka ishee irratti baru hin barbaanne. Bu'aa ba'iin jireenya biyya lafaa kanaa nama dhiba. Wal biran tolu. Jireenyatti fuula kennuun gaarii miti. Jettee garaa isheetti ofitti haasoftee dhugaatii ishee kaastee onatte. Bijigaan machaa'eera. Maali addaa? Taphadhu jedhe jiituudhaan. Oh, sorry. Cheers. Jettee dhugaatii ishee ol kaaste. Bijigaan kan dhugaa jiru keessaa fixee dhugaatii dhugaa jirtu akka laattuuf gaafate. Jiituun garuu nyaara guurte. Dhugaatii adda addaa akka inni dhugu hin feene humnas ta'e muuxannoo akka hin qabne hubatteetti. Hiriyyaan jiituu isaan hordofaa turte garuu utaaltee kaatee bijigaadhaaf buuste. Hafuura tokkoon keessaa fixe. Jiituu harkatti qabuuf yoo carraaqxe illee hin milkoofne. Hiriyyoonni ishee gochaa jiituutti gara laafina isheen bijigaaf agarsiifte irratti guddaa aaraniiru. Duraanis taanaan akka isheen callistu kan taasisan haa ta'u jedhaniitu darabeedhaan diraamaa hojjetu. Dhiirri hedduun mana dhugaatii illee dhaqee mana ragadaa keessa kan barbaade hammataa kan barbaade wajjin kolfaa garuu dubartii callistu fedha jedhanii yaadu. Kanaaf diraamaa hojjetu. Gaafa sanas darabeen kan ishee waan tureef akka callistu taasisan.
Bijigaa bira kan dhaqanii ta'anis kiyyoo saaphana isaaniin isa qabuuf ture.